السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا في جالة توتا أردف توتا كيا الشما كم جرتو نجافيا كيسني سنجا الحمد لله أن نجاكيا كان عندنا بري فما تكون قرآن تكو كان قد سنيف لكسوف بالما تكو سنيف سنة تنجرا إن شاء الله بالما سنة سنيف قطوب فيديو كان سكوبي فتح تنجرا يجورا فيديو كان درايو كان كيسوما دارا كان نتروفا جرو كيسوما كان حالا كمين أكا إتي كيسومي سو دندينيو waliif dhaamoon barbaachisaadha kana jechuun kiyyas naamusa baay'eetu nurraa barbaachisa jechuudha osoo keessummaan kun nutti dhufin dura akkuma nama biratti beekamu namni keessummaa tokko simachuuf deemu mana isaanii qulqulleessaa akkasumas ofiisitti qophii garagaraanii taasisa jechuudha keessummaa isaa kana bifa ho'aa ta'een simatee keessummeeffachuuf isinirraas kan eegamu qalbii keessan qulqulleessuuf yookaan waldiddaa gidduu keessan jiru qulqulleessuun dirqamaadha jedheen yaadachuudha. Kun akkuma ta'etti haa ta'u osoon viidiyoo kiyya isinitti dhiyeessimee jalqaba akkuma kanaan dura hubattan akka hiriyoonni koo anaaf haarawaa ta'an hordofaniif beeksisa xiqqoo tokko kan hin taasisne ta'a isin hiriyoonni kan koo kanneen hordofaa jirtan hangasuu turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jecha har'a mee YouTube kiyya irraa haa eegaladhu jechuudha. YouTube kiyya irratti nama hordofuu barbaaduuf jechuudha beeksisa kana kan hin taasisu nama wantoota garagaraa irraa fayyadamuu yookaan viidiyoo naannaa yookaan kutaa shantamii jaha ta'anirraa fayyadamuu kan barbaadan jechuudha. Jaafar Kamaal kan gubbaa kana sarchi godhame isinitti mul'atudha jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootan jechuudha. Haala kanaan eega sarchi gootanii YouTube kiyya profaayilii kanaan isinii baa profaayilicha ni tuqxan jechuudha. Namni duraan YouTube kanatti qindooftanii hin jirre yookaan subscribe goone barreeffamni diimaan kun subscribe jedhee diimatee kan isiniif ba'uta jechuudha. Isarra ni tuqtanii sana booda mallattoo notification gurraatti kanarra ni tuqtanii jechuudha. Inni biraan Facebook irratti namoonni hordofuu barbaaduuf Facebook kiyya Jaafar Kamaal jedhamu irratti jechuudha wantoota garagaraa tag godhaatiin ture fuuldurattis kan wantoota garagaraa irratti maxxansu ni ta'a. Kanaaf isinis na hordofuuf Facebook kiyya kun furmaata isiniif ta'a jedheetiin yaada jechuudha. Akkaataan anamma isin agarsiisu kun Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha maqaadhuma YouTube kiyya fayyadamuudhaan jechuudha. Sana booda Facebook kiyya isa kana yookaan kan profaayilii kana qabatee jirudha. Isarra ni tuqxan jechuudha. Maaliif ad friendin kiyya waan guutee jiru follow bifa godhame kanaan jechuudha. Akka friendii kiyyaatti na hordoftan jechuudha. Kan yeroo hunda isin hubachiisu deeggartoota yookaan hordoftoota kiyya follow si jettu kanarra ni tuqxanii jechuudha. Achi booda as gadi dabritanii see first ni gootan jechuudha. Haala kanaan YouTube kiyya irrattis ta'e Facebook kiyya irratti na hordofuu kan dandeessan ta'a. Inni biraan social media an fayyadamu hunda irratti na qunnamuudhaaf page kiyyas ta'e Instagram akkasumas Twitter irratti akkasumas immoo YouTube kiyya irrattis na argachuudhaaf kana ni fayyadamtan. YouTube kiyya kana 45 Twitter kiyya Babbi 45 ammas immoo website Instagram kiyyaadha jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu Twitter, Telegram, Instagram, Facebook yookaan page kiyya irratti kan haala kanaan kanneen fayyadamuudhaan na hordoftanudha. Garuu kan isin hubachuu qabdan Jaafar Tuubee isa jedhu kanarra yoo tuqxan kallattiin gara YouTube kiyyaatti kan darbuu dandeessanudha isin jaa. Gara Qur'aana duraan baalama isiniif seenee sanatti yeroon dabru jechuudha. Qur'aan Majiid jenneet sarjina goone jechuudha. Qur'aana kana Play Store irra seentaniitu Qur'aan Majiid jettanii sarchi gootan jechuudha. Amma sarchi godhee kan isin agarsiisu ni ta'a jechuudha as gubbaarratti. Play Store irraa Qur'aan Majiid jettanii ni buufattan jechuudha. Qur'aan ifama Qur'aan Majiid jettanii jechuudha. Majiid ala anama barreessu kanaan sarchi gootan jechuudha. Sana booda Qur'aanichi isa kana sarranii tuqxanii achi booda gadi ni buufattaniin gadi buuseera haaromsinaan jechaa jira jechuudha. Yeroo kiyyarraa kaniin haaromsu ta'a akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef mee gara agarsiisa Qur'aanichaatti haasennu jechuudha. Agarsiisi Qur'aanichaa yeroo seennu Qur'aanicha ni bantanii jechuudha. Qur'aana baay'ee bareedaa ta'edha. Qur'aanni kun afaan garagaraatiin illee qara'uuf akkasumas immoo qaraatota garagaraatiin sagalee isaa dhaggeeffachuu kan dandeessanidha jechuudha. Bifa kanaan eegasiniif bahee siitingiin Qur'aana kanaa waa hunda sirreeffachuuf as gubbaatti isinitti mul'ata. Isarra ni seenna jechuudha. Waqtii salaataa of keessaa kan qabudha. Waan hedduu kan qabudha Qur'aanni kun. Keessumaa Qur'aana kana maaltu mee adda isa godha? Fakkeenyaaf Qur'aana kana haa qaraanu fakkeenyaaf eega haala kanaan itti seenne sagalee namoota filannii asitti isinitti mul'ata jechuudha. Sudaysiidhaa fi Shureymiirraa abbaa barbaadan filattanii dhiifama kun beeksisa abbaa barbaadan filattanii kan qaraatan ni ta'a. Inni kun Maahir al-Mu'aykiliidha. Akkuma beektan yoo haala kanaa isin dhufe X ni gootan jechuudha beeksisa.
eksi gochuudhaan irraan baatan maahir almu'aaqiliidhaan yoo qaroo barbaadan akkasumas daa'ilee garagaraa asirraa jechuun jara qur'aana qaraan garagaraa as gadi ni argattu jedheetiin yaada jechuudha. Haala fakkeenyaatti amma viidiyoo kiyya gabaabsuuf malee isarra ni tuqxan abbaa barbaadan irra tuqxanii kan dhaggeeffachuu dandeessanii jechuudha. Garuu wanta isin beeksisu barbaadu video addaan kutuu kiyyaaf dhiifame siin jedha. Wanta isin beeksisuu barbaadu qur'aanni kun yeroo sagalee nama feetanii dhaggeeffachuu barbaadanitti garuu intarneetii dadhabaa isaa ta'u intarneetuma qabaachuudha baay'isee kan hojjetudha jechuudha. Dadhabaa yoo haa ta'u intarneeta dadhabaa yoo ta'es akkas jechuudha. Inni as gaditti immoo isinitti mul'atu kan asolii nama barbaadan sagaleedhaan dhaggeeffachuu yoo barbaadan asiin filattan. Filannoon as gadi jiru kun immoo jechuudha isaan kanneen afaan barbaadanitti hiikkachuu yoo barbaadan anama fakkeenyaaf afaan amaariffaatti deemee qur'aana yookaan haa torgomadhu hiikkadhu jechuudha. Afaan amaariffaanii barbaadan as dalgachi deemuudhaan jechuudha. Eegalee seentanii afaan amaariffaanii barbaadanii afaan amaariffaarratti yoo torgomtanii afaan amaariffaatiin qara'u kan barbaadan yoo taatan akkasinitti mul'atu. Kan jettu yookaan Itoophiyaa amaariffa kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Isarratti ni dhiistanii haala kanaan amma qur'aanni afaan amaariffaatti nu torgomamaadha jechuudha. Okay, yoo qur'aana kana wantoota garagaraa bakka itti dhaabdan fakkeenyaaf asitti dhaabdanii keessaa ba'uu yoo barbaadan fuuluma qur'aana kanarra ni tuqxan si'a tokko jechuudha. Akkasitti isiniif diimata bakka geessan yookaan aayatarra geessan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Yeroo bakka fuuluma sarara tuqxan inni biraan as gaditti filannoo takka isinitti ni mul'ata jechuudha. Filannoon kuni ni jira inni kunis isinitti ni mul'ata kanarra yoo tuqxan jechuudha. Filannoo kanarra qur'aana kana yookiin torgomachuu fi amaariffarraa kaasuuf irratti dhiisuu yoo barbaadan isarra ni tuqxan amma irraa ka'eera jechuudha. Yoo isarra immoo tuqxan gara amaariffaa sanatti kan nu deebi'u ta'a jechuudha. Filannoo kana jechuudha hin dagatina. Afaan isinitti torgomatanitti isiniif deebisa irraa isiniif kaasa. Inni biraan as gadi kan isinitti mul'atu kanarra yoo tuqxan akka kanaan jechuudha. Harka keessaniin oliin harkistan ofumaaf kan adeemaa jirudha qur'aanni kun. Akka fakkeenyaatti yeroo isin qaraatanu qur'aana qaraatanu jechuudha ofii isaatiif kan adeemu harkaan oliin haxooytanu jechuudha. Gara olitti oliin harkistan ofii isaaf deema jechuudha. Haala fakkeenyaatti yeroon qur'aana kana qara'u jechuudha. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أكار جاجرتن وفي ساتف كان أديمو الأجرة إني بران عريفة كديمو في سوت كديمو يوتاسفة بarbaadan fuuluma qur'aanaa kanarra si'a tokko ni tuqxanii sana booda mallattoo ida'uu kanarra yoo tuqxan ariifatee kana deemudha jechuudha. Ni idaa sitti lakkaa'aa jira sinitti ni mul'ata 32 irra jechuudha. Baay'ee ariifatee kana deemu mallattoo ida'uu kanarra tuqxanii jechuudha. Baay'ee kan ariifatudha. Amma imee ni banna akka silaarra ni ariifata amma imee nan bana jechuudha. Xinnoo ariitii qaba jechuudha. Amma imee ittumaa dabalu fakkeenyaa fi 8 akkasinitti mul'atutti jechuudha. Ja'a xumurrisaa hirrisuuf suuta akka deemu taasifachuuf itti laaftanii nama qara'atan yoo taatan jechuudha. Quraana kana suuta godhachuuf isee kanarra tuqxan jechuudha. Mallattoo hirrisuu kana jechuudha. Isiirra tuqxan as gaditti isinitti mul'ata jechuudha. Kun akka isinii mul'atuuf immoo fuuluma quraanaarra tuqxan yeroo tokko jechuudha. Akkan isinitti maarutti amma suuta deemaa akka argaa jirtanitti jechuudha. Inni bira filannoolee garagaraa as keessaa kan argattanudha jechuudha. Siitingii isaa as keessa garuu fuula kanarra immoo yoo si'a tokko tuqxan alaala irraa ni bada jechuudha. Kan silas gadii nutti mul'atu ammas fuula isaarra yoo tuqne akkasitti ni dhufa jechuudha. Yoo dhaabuu barbaadan aayata tokko aayatatti dhaabdan yoo baruu barbaadan isiniif diimessa irra tuqxanii dhiiftanii yoo keessaa baatanillee asumatti kan isin deebisudha. Filannoo isa xumuraatiif yookaan siitingii isaa keessa yeroo seennu as gubbaadha jechuudha. Waan hundaa as gubbaadha tolfattan jedheeti isinitti meera jechuudha. Inshallah isiniif gala jedheetiin yaada jechuudha. Quraanni kun illee baay'ee quraana baay'ee nama fayyadudha. Amma fakkeenyaaf gara boodaa yeroo deebi'uu baanu quraana kana keessaa yeroo baanu bakkuma kanatti kan nu deebisu ta'a jechuudha. Yoo akkasitti irra tuqnee jiraanne jechuudha. Akkasitti obsaan eeggadhaa jechuudha. Hanga siitingii isaa keessa gallu. Amma Linkinsaa asii inni biraan quraana kana bifa kamiin akkasinii dhufu yoo barbaadan katabaan isaa akkasitti yoo akkasinii dhufu barbaadan yookaan immoo bifa mashafaatiin akkasiniif dhufu yoo barbaadan isa kana filattan
yoo isa normal barbaadan immoo sumaate isii kanarra filattan jechuudha isii kanarra garuu mashabni kunis baay'ee bareedaadha isa kanarra inni as gadi isinitti mul'atu kun immoo jechuun saayizii isaa guddifachuu quraanni akka guddatu taasisuuf akka inni irratti taasisu nama fakkeenyaaf akkas filadheet jechuudha inni as gaditti isinitti mul'atu yoo alkan qaraa jiraattan yoo ifa dadhabdan gurraacha kanarratti dhiistanii barbaannaan bifa kanarratti an barbaannaan bifa kana fayyadamtan green isa jedhu kana akka isinitti mul'atu bifa garagaraa fayyadamuudhaan quraana kanarra fayyadamuu kan dandeessanudha as gaditti kitaabolee garagaraa yookaan quraan TV akkasumas muslim hersi kan jedhu kana isinitti mul'ata jechuudha waan hedduu kan of keessaa qabudha quraanni kun kallattii qiblaalee kan isin agarsiisu jechuudha quraanni kun kallattii qiblaa waa hunda kan of keessaa qabudha siitingii baay'ee kan qabudha ani viidiyoo kiyya gabaabsuuf kanin ibsa isaan irraa gabaabsitaa jechuudha isiniif ibsa jechuudha garuu isin quraana isa jedhu kanarra yoo tuqxan fakkeenyaaf aayata biraarra haa dhaqnu fakkeenyumaaf fakkeenya yoo fudhanne quraana aayatuma takkarraa dhaqnu asirra ni tuqtanii suuraa feetan filachuuf fakkeenyumaaf jechuudha baay'ee kan nama ajaa'ibuudha quraanni kun suurata al-Israa'ii kanarra yoo seenne suurata al-Israa'ii amma fakkeenyaaf akkasitti harkaan harkistanii qara'uurra jechuudha ofii isaatiif akka deemu taasifachuun baay'ee caalaadha fakkeenyaaf kan baay'ee na ajaa'ibee jechuudha ofii isaa akka deemu taasifachuuf isee kanarra ni tuqattan jechuudha akkuma duraan isin agarsiise amma akka isinitti mul'ataa jiru adeemaa jira haala fakkeenyaatti yeroo quraana qaraatan ofii isaatiif kan adeemudha yoo baay'isee adeemuu barbaadan fuula quraanarra si'a tokko tuqnaniitu sana booda mallattoo ida'u kanarra ni tuqattan jechuudha akka baay'isee deemu yoo nama ariifatee qara'uu danda'u taatan jechuudha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا حالا كان جتشورا يرو قرآن قراءة وفي ساتيف كان أولادي متاجتشورا فكين ما جتشورا akkasitti irraa fayyadamuu kan dandeessanidha garuu siitingi baay'ee kan qabudha isin xiyyeeffannootti gootanii kan irraa fayyadamtanidha afaan Somaalee afaan Amaariffaa afaan Ingiliffaatti targuma godhachuudhaan yookaan hiikkachuudhaanis qara'uu ni dandeessanii qophiin kiyyaarraa kana kan ta'udha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh